Ashamar kafuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ooltiin isin nagaa jecha amma sa'aatiin kan oduu ijootii aan Usmaan Baayyooti. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee daangaa irra jiranitti milishoonni naannoo Amaaraa irraa dhufan kanneen meeshaa waraanaa hidhatan hedduminaan qubsiifamaa jiran jedhan jiraattonni Salaaleerraa dhaamsanuun gahan. Jiraata aanaa hidhabuu abootee tokko bilbilaan akka OMN'f ibsetti aanaalee akka warra Jaarsoo Dharraa Shanoo hidhabuu abootee dabalatee kanneen naannoo Amaaraatti wal daangessan danuu keessatti hidhattoonni kunneen qubsiifamaa jiran jedha. Kaayyoon murna abbaa irree ka humnaan biyyattii bulchaa jiru kun sirna nafxanyaa deebisuudhaaf tattaafataa jira kan jedhu maddi keenya Salaalee irraa odeeffanne kun milishoonni amma godina Salaalee keessatti bobbaafamaa jiran kunneenis maqaa aartistii abbootii keenyaa deebisuu jedhuun weerara uummata Oromoo irratti banuuf asiin dura dhaadachaa turaniif gocha ammaa kun agarsiiftuudha jechuun ibseetiin jira. Aanaalee godina Salaalee kanneen daangaa naannoo Amaaraatti dhiyoo jiran asiin duras naannoo Amaaraa jala galuu qaban jechuun qaamonni hokkara kaasaa turan akka jiranis ibsuun ammas abjuu sana dhugoomsuuf tattaafachaa jiran jireera. Qeerroon Salaalee kun dhaamsa isaatiin leelliftoonni sirna nafxanyaa qaroo uummata Oromoo jaamsuuf hooggantoota qabsoo Oromoo kanneen mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa jiran obbo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo yaala dhoowwachuun tuffii uummata Oromoo irraa qabanidha. Kanaafuu uummanni keenya kallattii hundaan tokkummaa cimsuun qabsoo warraaqsaa jabaa dhoosee murna abbaa irree kana hundeen buqqisuu qaba jechuun dhaameetiin jira. Murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru hooggantootaa fi hayyoota Oromoo mana hidhaa keessatti dhukkubsatan yaala dhoorguun isaa diinummaa uummata Oromoo irraa qabu kan ifatti mul'isuudha jedhan qeerroon godina Baaleerraa yaada isaanii OMN'f laatan. Murni kun ta'e jedheet gocha kana raawwachaa jira kan jedhan qeerroon godina Baaleerraa OMN dubbise kunniin aartist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun sababa uumee hayyoota Oromoon qabdu funaanee erga hidheen booda miira uummataa ilaalee sadarkaa itti aanutti tarkaanfachuuf qaama barbaadachaa jira jedhan. Tooftaa kana ammoo uummanni Oromoo murna kana harkatti fashaleessu qabsoo addaan hin cinne gaggeessuun dirqama ta'uu hubatee qeerroo fi gaachana ta'utu irraa eeggamaa jedhan qeerroon godina Baalee. Wayita shirri kana fakkaatu hojjetamaa jiru kanatti uummanni Oromoo manatti galuu osoo hin taane gamtaan ka'ee gadi bahee falmachuu qaba jechuun dhaamsa dabarfatan. Guyyoota muraasa keessatti qabsoon addaan hin cinne akka guutuu Oromiyaatti gaggeessuu qophiirraa akka jiranis qeerroon Baaleen irraa yaada isaanii kennan kunniin ibsaniiru. Godina Booranaa magaalaa Yaabal'oo keessatti kaadireen sirnichaa fedhii isaaniitiin alatti uummata dirqeessisanii raayyaa ittisa biyyaatiif hiriira ba'aa jechuun hawaasa goolaa jiran jedha. Jiraataan magaalattiirraa OMN'f yaada laate tokko. Wayitii hawaasni rakkina isaa ibsachuus ta'ee dhimma jireenya hawaasummaatiif bakka tokkotti walitti qabaman ergamtoonni murna kanaa hidhaa fi reebicha irratti raawwatu. Abbaa fedhan ammoo ajjeesaa jiru jedhan. Gocha gara jabeenyaa kana hunda uummata keenya irratti raawwachaa nu deeggaraa jechuun tuffii guddaa uummatichaaf qaban ibsa jedheera maddi keenya Booranarraa yaadanuuf laate. Nuti osoo hooggantootaa fi hayyoonni keenya badii tokkoon maletti mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii dararamaa jiran waraana nu fixaa tureef guuza ba'uu osoo hin taane yeroo isaan TPLF waliin wal waraansa irra jiran kanatti warraaqsa dhoosuun alaaf keessaa walitumnee mootummaa nama nyaataa kana ofirraa fonqolchuu qabna jechuun dubbateera. Yeroo mootummaan addunyaa hundi gurra isaanii mootummaa abbaa irree kanatti deeffatanii jiran kanatti sagalee keenya sirriitti dhageessifachuu baannaan murni abbaa irree kun booddee isaa mana manatti nu fixuun waan hin oolle jedheera jiraataan godina Booranaa kun. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaa irraa qeerroo yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetworkii laatan akka jedhanitti hooggantoonni keenya Jawaar Mohaammed dabalatee kanneen mana hidhaa keessatti dhukkubsataa jiran yaala dhabuun dararamuun isaanii hedduu nu yaaddessa jedhan. Murni mootummaa ofiin jedhu akkuma aartistii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa galaafachuun dookumeentarii sobaa irratti hojjetanitti hooggantoota keenyas tooftaa adda addaatiin fixanii qaruu nu jaamsuuf shira xaxaa waan jiraniif uummanni Oromoo dammaqinaan ka'ee qabsoo finiisuun lubbuu hooggantoota keenyaa harka diinaa keessaa baafachuu qaba jedhan qeerroon Wadaa irraa yaadanuuf laatan. Uummanni Oromoo waan hamaa as deemaa jiru dursee hubachuun carraa gabaabduu amma jirtutti fayyadamu warraaqsa guutuu Oromiyaa wal ga'u dhoosee hooggantoota isaa kanneen mana hidhaa diinaa keessatti dhukkubsatanii yaala dhabaa jiranis eegsifatee Oromiyaa harka ofiitti deeffachuu qaba jechuun dhaamani.
Hayyoonni Oromoo kanneen shiraa hidhamuun manneen hidhaa keessatti dhukkubsatanii murna abbaa irreetti yaala dhoowwamanii Oromummaa isaanii qofaan daramaa jiran nu yaaddessee jira jedhan qeerroon godina Wallagga Bahaa aanaa Boonayyaa Bosheerraa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada laatani. Erga du'anii walii bu'uu irra amma yeroon karaa dandeenyu humna qabnuun kaane hayyoota keenya bira dhaabbanne akka yaala argatan gochuu qabsoo guddoo taasifnee murna sirna abbaa irree deebisee nurratti fe'uuf uummata keenya ajjeesuu fi hidhuun dararaa jiru kana itti qabsoofnee hayyoota keenya hidhaarraa baafnas jedhaniiru. Murni kun diina keenya kan jedhu qeerroon godina Wallagga Bahaarraa odeeffanne kun hidhaa fi dararaan Oromiyaa iddoo garagaraatti raawwatamaa jiru aanaa keenyattis daraan hammaatee itti fufee jira jedheera. Sadaasa afur bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kaadireen biltsiginnaa hojjettoota mootummaa kanneen miseensa kaafaa ta'anii fi dargaggoota aanichaa hiriira deeggarsaa bahuu diddan jedhanii hidhatti guuraa jiraachuu himuun hidhaa fi reebichi haamilee nu cabsu haala hamaa fedhe keessa jiraannus hooggantoota keenya kanneen roorroo saba isaaniitiif jecha hidhamanii dararamaa jiran cinaa dhaabbachuun qabsoo keenya ni finiinsina jechuun dhaameera. Kaleessa galgala sa'aatii 12 walakkaa irraa jalqabee karra shanan gara magaalaa Finfinneetti seensan hunda irratti sakatta'insi cimaan gaggeeffamaa akka ture maddeen keenya magaalaa Finfinnee irraa OMN'tti himani. Sakatta'insa kanaan keessumattuu meeshaalee elektirooniksii kanneen akka moobaayilaa fi koompitaraa dabalatee konkolaataas poolisoota federaalaatiin kan sakattamaa turan ta'uu himameera. Naannawa aangaa'onni mootummaa olaanoon jiraatanii fi waajjiraalee mootummaa gurguddoon kan akka Itiyoo Telekoomii fi baankii daldala Itoophiyaa dabalatee iddoowwan biroo irratti sakatta'insi kun garmalee gaggeeffamaa akka tures ibsameera. Murni afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru sodaa uummata Oromoo irraa qabuuf jecha gocha kana raawwachaa jira jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa odeeffanne. Teessuma mootummaa federaalaa akkasuma iddoo humnoonni nageenyaa akkas baay'atan keessatti sodaa hammana gahu kan argamu taanaan naannoo Oromiyaa irratti bulchiinsi murna humnaan biyyattii goolaa jiru kun kan burkutaa'ee jiru ta'uu ragaa guddaadha jedhani. Ujummoolee bishaan dhugaatii magaalota godina addaa irraa gara Finfinneetti geessan irratti ammoo eegumsi kan cimee jiru ta'uu odeeffannoon garasii nu dhaqqabaa jiru ni mirkaneessa. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kanaaf qopheeffame kanan gammaa daawwattanidha. Oduu kanaaf kanneen biroo oduu keenya idileetii walitti dachaana. Anusmaan Baayuuti ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaallee na wajjin ture.